Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyyaa har'aan tana waa'ee walqunnamtii saalaa ilaallaa. Innis haadha manaa kee akkamitti akka gammachuu dandeessu carraaqqii akkamii gootee akka gammachuu dandeessu walumaan ilaallaa jechuudha. Na faana turaadha. Chaanal kanaas sabiskiraayib godhuun dagatinaadha. Haadha manaa kee gammachiisuuf carraaqqiin baay'ee ta'us inni guddaan akka ishee jaalattu akka ishee kabajju akkasumas akka ishee dinqisiifattu agarsiisudha. Wantoota haadha manaa keessan gammachiisuuf gochuu dandeessan keessaa muraasni tokkoffaa iccitii ishee eegi yeroo isheen miira yaada yookaan rakkina ishee sitti himtu himuu barbaaddu ishee dhageeffadhu waan hundumaa sirreessuuf hin murteessin dubbii ishee adda hin kutin yookaan sirreessuuf hin yaalin hidhii irra buusuun akka isheen akka biiftuu ifuun waan garaa ishee sitti himtu taasisi. Hidhii irra buusee jennu sirriitti dhungodhu jechuudha yeroo ishee waa sitti himtu sanuu. Lammaffaa guyyaa guyyaan ishee hammadhu ijaa fi hidhii irra dhungadhu jaalala isheef qabdu gochaan itti agarsiisi. Walitti dhufeenya fayyaa qabeessaa fi gammachiisaa ta'e uumuuf jaalalli qaamaa baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hirriibaa kaatu yeroo mana dhuftu yookaan yeroo ciiftu haala ho'aan ishee hammadhu yeroo waliin teessu kamuu harka kee morma harmaa fi sarbaa ishee irraa akka nama uffata tokkosuu irra oofi. Shaashaa godhi. Harka kee keessatti nageenya akka isheen ittiin dhaga'amuu fi akka isheen jaalatu taasisi. Sadaffaa uummata duratti ishee galateeffadhu. Bakka namoonni hedduun jiranitti haati manaa jiite akkana jiitii faarsuu qabda. Haadha manaa kee hiriyoota kee namoota wajjin hojjettu yookaan namoota biroo wajjin yommuu wal barsiiftu waa'ee ishii wanta gaarii dubbadhu. Kunis akka boontuu fi gatii akka qabdu akka itti dhaga'amu godha. Bifa ishee dhuunfaa ishee bu'aa bahii ishee yookaan waan baay'ee ishee dinqisiifattu kamiyyuu galateeffachuu dandeessa. Afuraffaa hojii manaa tokko hojjedhu. Hojii mana keessaa kan akka nyaata bilcheessuu mi'aa fi waan qulqulleessan miicuu fi ijoollee kunuunsuu irratti haadha manaa kee gargaari. Kunis mana keessaniif akka yaadaa fi itti gaafatamummaa kan akka qoldachuuf fedhii akka qabdu ishee agarsiisa. Shanaffaa isheef bilcheessi nyaata isheen jaalattu tolchuudha yookaan qophii nyaataa haaraa yaaluun haadha manaa kee ajaa'ibsiisi. Maal nyaachuu akka jaalattu gaafadhu. Waan isheen jaalatutti xiyyeeffannaa kenniif isheedhaaf nyaata bilcheessuun akka ati yaadduu fi ishee gammachiisu akka barbaaddu isheetti agarsiisi. Itti nyaata nyaachisuun hammattee rafuu qabda. Isii nyaata kuttee afaan kaa'uun wal gurushuun sun akka gaariitti isin fayyada jechuudha. Jahaffaa garraamummaan ilaali. Dinqisiifadhu yeroo hundumaa haadha manaa keetiin sagalee lallaafaa fi kabajaan dubbadhu. Jechoota gara jabeeyyii qeeqa yookaan qoosaa irraa fagaadhu. Nama safuu fi namaaf yaadu ta'e yeroo dogongorte dhiifama gaafadhu. Yeroo isheen dogoggorte immoo dhiifama isheef godhi. Kunniin karaalee haadha manaa kee ittiin gammaddu keessaa muraasa. Akkasumas kennaa ajaa'ibsiisuu galatoomaa jechuun yeroo qulqullina qabu ishee wajjin dabarsuu yookaan waan nama gammachiisu waliin hojjechuu dandeessa. Furtuun xiyyeeffannaa jaalalaa fi